cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun si'a narrafee hin rafne jechuufis ciisa kooraan jira makumaa fanciisa malarrafaa miti gaaffii deebii dhabde na keessa marmarti akkamiin ta'a waan hin ta'u si dhabee rafee buluu yaadus yaada koon dadhabee eenyu gadi kanatu na aarsa maafanaaruu dida ani ergamuu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na aarsa maafanaaruu dida ani ergamuu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida garaan koo rakkatee rakkina faarsitii abjuun kadhabdeef godhumaa rakkatee egaa hamma yoomii gadadoon jiraatti garaan koo rakkatee rakkina faarsitii abjuun kadhabdeef godhumaa rakkatee egaa hamma yoomiitti gadadoon jiraatti ajaa'ibame namatu xinnaa guddaanii su'amartu obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha ajaa'ibame namatu xinnaa guddaanii su'amartu obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha jaalaltii anaaf araada kanaaf keessi koo miidhama natti murteessini yaadama furmaata dhabee irra kame ani ergamuu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na aarsa maafanaaruu dida ani ergamuu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida garaan koo rakkatee rakkina faarsitii abjuun kadhabdeef godhumaa rakkatee boohee manqaraaree imimmaanii lakurroobse lakunini lakurroobse gaaffii jaraa hedduu eenyuun na deebise gaaffii garaa danfoo eenyuun na deebise
deebisee mudannoo tasamoo harjooma rabbiiti maalumaaf gadadoon anatti marmarti maalumaaf gadadoon anatti marmarti.